Matiin bet. Asii namni itti magartee sindisuu bullootiya akkumaasii. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee kan hojjetan nagaa keessanii fayyaadha jirre yennoo arallee deebinee jirra. Gulaata rabbii aggeenye inshallah gaa bakka jirutti isin bakka jirtanitti rabbi nagaa isin taatu nullee bakka jirutti nagaa isin taatu aggeenye nu waraan tana firaankii mana koonni nu waraan tana. Arra firaankii ajaa'ibaa takka qabannee dhufne. Firaankii ajaa'ibaa jee ayyaa salaamtaa qabadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi kabajamtoota keenya akkami nagaa keessanii fayyaadha. Fayyaadha. Hagunuma. Arra firaankii ajaa'ibaa takka qabannee isinii dhiyaanne. Firaankii subscribe godhaa jin. share like Subscribe. Takaatiin nuti dhaggeeffattoota keenya. kanaati. Arraan tana halas firaankii nuti arraan tana isinii qabannee dhufne anaan duree mana jirra. Micaa hanya tokko dhufee keessummaadha haaraa nama amma dura kamarallee seneeti as jira gamana ollaa han jira. Isuma duuba kaameraa walaniituma yaada kana irratti dalaguudha yaana halas mana kaameraa walaniituma isa yaamna quban qabuunni amma gamana mana ollaa kana jira. Wallahi wanta kallee quban qabu Waan inni jiru. hoggaan dhufee nuti amma kaameraa walanneet teenya hoggaan dhufee ol seene durattiin ka'eetiin itti fiigaa halas jisuma leeyyatiin ol ka'e itti fiigaa gaamicaa gaamii waan inni jiru walumaan lallaa isin jira. Miskiina wallahi nama takkaa jechuudha kaamera illee hin seenne meegaa dhugumaan immoo jee gaamee waan naan jiruu fi walumaan lallaa jechuudha. Haqa dhuma fiidiyoo hanyatti dhufaa turaadhaa haasaa isinitti dheeressine chanala hanya kun iddoo akka qabbanaa'e waan dimtu san tuqaa qaba istiin mana gootu takkaan isin jara gabtoota keenya amma ol ka'eetiin kaameraa waladhaa sana booda irra gaa micaa waan inni jiru gaame walumaan lallaan isin jaame inni kaameraa isite wallee jira micaa ni yaamna ifirraa isku waan qabu waan takka illee shakkuu firaankii waan jeen hin shakkuu haqa dhumatti dhufaa turaan isin jara gabtoota keenya nyaataa beekte. Yum. Aku udah tuh. Bentar. Umum aja sih. Saya aja ya. Ram. Ram. Udah gak? Daga. Ini kamu ya. Ini kan bener. Nah, jangan temen deh. Iya, me. Mau bantai. Iya, memang. Mal. Ya kalian tahu tuh akan masuk cerita. Kamu coba yang mana tuh menit. Asal gitu mah. Asen. Mal deh. Asal gitu. Gimana tuh? Mal deh. Aku tuh udah nego sujud. Mal deh. Mal deh. Mantap ya. Hukum nanti hukum nak kasih masih apa deh?
Isin garagalte. Maali yaani mikinaan. Hmm? Mikinaan ni garagaltu maali. Beekan. Maltu maali maali. Sebagai apa dia mana kebun? Mata ko bang hotel. Mga bata nila. Maali naman yan dito. Tinggal dulu saya rat. Jelas sih. Nagkala ya. Hmm? Nagkala maali. Bukan mantan. Jadi nyuha ini bisik. Hala kan anda aku tuh penjara ini. Wanti untuk bitik. Gua dah kerja kerja. Aku mau kudus itu. Untuk betul. Ayat itu. Jangatan itu untuk masyarakat yang kudi mata itu. Mata anu itu. Woi. Dua himada jawab merit Allah dunia. Ambadi nak kembali aku berkata. Batin be. Badi berat mana itu ni. Batin be aku jadi berdua. Kawan. Anu biarin balik sangka berat. Kamu boleh jengkau bu. Ya. Kamu boleh jengkau. Aku jengkau. Masih bina betul agak. Muda kanjir tu itu. Ada di mana? Kamu boleh jengkau. Awak tak kebun kau sama kawan. Perempuan tak pun kamu di. Serra baredin. Bukan anak TV Jerman. Serra baredin. Mayo ni kan jago jero. Hah? Anak Arab mana? Wangka hanyut. Arang sebab apa? Orati orang jalan mana? Ya ha. Gak sebab apa? Wani serati kerja wani kerja. Simbanar. Tahu orang dilen mana? Hah? Berarti mana holdi? Orang tahu orang gahu tu jalan. Aku itu apa? Bukan cuma ni sat. Ini bila lagi. Mana manju dia dilen ada wah dia. Ada mana berarti nanti mau di rumah nanti. Nama dia. Nama dia mana sendun? Berarti nanti enggak kau berarti nanti punya. Tu kau tu apa? Kau terang kita. Tahu. Mana? Kau ada dah kan? Mana? Tahu mana? Tahu. Weh, nasi jiduran. Ani aku ibu akan mesti bola dia. Ahani si Allah tu nasi enggak pernah nasi jidu. Wife nam deh me. Dia kau ini. Wife nam deh me yaru. Semua orang kamu ni. Gerak dia sudah lagi. Orang kamu sudah juga. Allah dia. Kita kita lima nama beri berang. Siapa yang jadi? No, aku tak boleh beri. Dua kali beri. One nam deh mal. Jidu tu भी me. Mereka siapa yang kini siapa? Nothing deh one nam deh. Orang kamu tu usah tersi. Na gafu mere. Chal jette lage betul lगा. हाँ ठीक है बड़ी बनी उन्हें बतू Na gafu lगा था lage betul ma. सिग्नल लगाओ गुड काट लो Ganggu dah. Weh. Nabere dabar deh mo. या Eh. या Oh, this gamma vega doa. ये तक dia dia berani urut Ravi. dia One and the man. tuan saya ni jadi ni anak aja aku ni Gata me this. Gata. macam tu Gata me. ya Arkan free dah tu nanti. pernah mandau kan aku tak mana masuk mana misal Masih nayam deh mere. Isi dulu lale tu dimasi dulu lale tu. Singgit dua sama mere. gak berakasih itu turan seterima gue sudah kasih ganti ya Atau wani one si dulu lale haso. Furate jette lagi fate. baru gua angkat Murte sudah baru gua angkat kambi duma. mega berdua Masih. Mana ni singgit dulu. Anu biar kalau kau tahu. Nampi home ti. dia nama Wah singgit tahu Kalau tidak jauh dah. aku nak kau yang Mana badi mana kamar lah pakai tu masih. baju terus jiwa dua Dua ini juga tidak jelas ada kan aja. Matiin bed. Berang kami terus. Berang. Kami tekan dulu dua. Hendak dia orang tu beda kita hanya. Mana jangan Hendak jangan tu gua harap tak. Agak TV gua orang tu ni. Agak berapa ni?
Maal irrafateen dhugumatti jira. Dhugaan sani Wallaahi dhugumatti jira. kaameraan gorre. Garra kaameeraa. Inni nuti dhaggeeffattoota keenya Firaankiin Dijenaa milkootee jirti. Firaankiin Dijennoo ana milkootee jirti. Inni waan takka illee irraa quban qabu isuma duubaa yaada kana uumnee kaameraa waalannee cubbatti isaa hirriba jiru hirriba kaasee fidee akkasii lolee itti fiigu jira duratti inni dhugaadha jechuudha na qabu jira. Inni Firaankii addaa irratti dalageetiin jira. Firaankiin Dijenaa milkootee jirti. Akkam jettee miti. Wallaahi hirriba keessaan qayyitaatu gurguran hin dhufe. Hirriba kaasee. Wallaahi kan amma akka yaada qayyatti si booda. Dhuguma ishee jechuudha. Dhuguma isheetiin bakka akkasiin darsa akkatti gurguran kan argu. Maaliif jedhuma rifeeltumaan dhufee gattaa'ime. Wallaahi akka ajaa'ibatti amma dhuguma ishee Haala ati amma dhuguma si fakkaattee jechuudha. dhuguma natti fakkaate wallaahi dhuguma ishee hin Ishillee oguu ishee kaameera singarre. kaameraa hin garree dhaggeeffattoota keenya takka illee Firaankii wajjin wayillee wajjin daleennee viidiyoodha. Nalleen shakkuu haaraa ammaan tana nama dhufe. Kanaafin yaada kana irra qopheessine jechuudha. Dureeni akkasitti inni rafee jira isaa mana biraa rafee jiru achi dhaqee haasee fide jechuudha. Akkasitti gaafii lolee itti fiigu waan hunda dhugaadhaa jedhamuun wanni jiru jira. Akkama sila maaltu biyyatee rifanne? Maal ta'e gaamman nagaan galgala kana simbiraa deemame maalumaan maal ta'e humna hin gabbeetti jedhin bakka yaada biraa keessa galee waran akka yaada qayyatti. Sila akkami sila dhugaa taatee hoo? Dhugaa taate gaa yoo dhugaa taates gaa ammaatu isin jidduu irraa mere akka yaada qayyatti gaa yoon ati kana biraan itti fe'ii taate gaa. Egaa siyaamee Olumaan hin gasitee isa gaa. hedduu haasee siin jee. Maaliif na yaamte gaa manguddummaaf na yaamte mee? Egaa dhirti xiqqaa kana hin qabdu manguddummaa nama hedduu irraanan nama hedduu haasanii namarraa bitanii akkasii gattaa'uudhaan na gubbaan xixiqqaan si bogaa mucaan kun na yaamee na tuffate mu. Na tuffate immoo waan biraatti itti shakkii wanni itti nama haate jechuudha. Aaruutti jira gaa nama yeroo na gubbaan xixiqqaan garte. Na yaamee na gubbaan xixiqqaan maali? Jedhi wallaahi aara biraa keessan galee. Ayyee gaannooti guyyaa tokkoffaa duraa jechuudha. Akkasitti Firaankii wajjin daleennee Firaankii adda irratti daleennee akkanaati yoo nuti argatillee dhiifama qaba. Dhiifama boo. Dhiifamaati? Dhiifama. Inni dhaggeeffattoota keenyaa dhiifama nu godhee jira. Inni ofirraa quban qabu garuu wallaahi Firaankii addaati. Akkasumatti dhugaatti fakkaatte dhugaatti itti figullee naqabee boqottaa naan jee zaamee qabee naan dhaabbate takkanaati viidiyoo nyaanaa haga dhuman duudaa godhaadha. Chanaana hanya kunis haaraa subscribe like share nu godhaadha. Mafaan dhaabbiraa siin jaa akkam turee maalitan akkam Firaankii tanaan irra milkaa'uu hin jiru. Iddoo kana gammachiiftola. Irraa milkaa'udha. Ati mucaa irrifachiifnu isin leenyatti. Mucaa hirrifachiifnu. Onneen na jettee mallee onneen na daawwatu jirti bara kamaan Hirrifachiifnu isa waan jiru. takka waan akkanaati sin garreeni. Inni hojii dhaggeeffattoota keenya gaannoo Firaankii keenya irraa illee tana fakkaatti haasaallee isin dheeressanii galleen dhiifama nu godhee jira. Haga lumatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isin jenna. Chanaana keenya kun hojii qabbanaa'ee nuuf daawwadhaadhaa subscribe like share godhuudhaan nu faana dhaabbadhaadhaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.